Moo galanni haadha sabboontuuf faallaa deebi'ee lafarra harkisee akkanatti muun kun ijoollee isaaniitiifuu sammuu ijoolleef maalidha kun? Ani hedduu na dhagahama namni keenya kun aga yoomii waltumaa, aga yoomii wal baxabbata, aga yoomii namni namatti kolfa. Jaalala xiqqoo waliin kennu namni kun. Yeruma muraasa waliin kennu asii xab yoo jedhan dhalaa biraa maali dhalaan biraa kabaattee deemtu ishiinillee baattee deemti bar. Moo giddeeta namni bifa durii sanaan hafuu qaba. Namni kun ni jijjiirama, umuriin namaa gadeemtu bifni namaa ni jijjiirama. Namni garuu namni wal jaalate waan hunda faana dhibeesaa faanas dadhabbinasaa faanas iyyummaa faanas ture keenya namni maa abaara. Garaan kiyya na gubatee dhufee dhugaa baay'ee na dhagaame baay'ee aarellee gisee tokko tokko dubartii ta'anii dhalatuun kun xiqqoo qormaata guddaa qaba laataa jedhee hojii rabbitti illee seenee rabbi naaf haadhiisu in aare waan aareef jechuudha. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan kooshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qabu jecha har'ammoo viidiyoo biraan walitti deebinee jirra. Innaa ijoolleen bultiin horanne rabbi bultii gaarii siniif haa kennu jechuu barbaada. Nama kana adeemsa keessa namni nama jijjiirama dura akka maliikaa ta'ee dhufee deebi'ee immoo namni akka jinnii isinitti ta'u rabbiin isinirraa haa qabu jechuu barbaada. Maaliif kana jettee maaltu maal ta'es jechuu maltanii waan inni kana jedheef egaa haadha sabboontuuf abbaa sabboontuu laalaa jirtanii waan deemaa jiru dhagahaa jirtanillee aniin kunis akkuma keessan fagoo argaa jiran walirraa fagoodha isiniin jedhee jira. Magaalaa tokko keessa haa taanu malee hedduu walirraa fagoodha walitti illee dhihoo taane. Xiqqoo bultii namaa kana keessa seenuun namatti ulfaata ammallee ani waan natti dhagahame takka dubbatu barbaade abbaa sabboontuu baay'ee badii guddaa irratti argaa jira jechuudha. Haati sabboontuu kun akkuma quba qabdanii waggaa dheeraaf viidiyoo isaaniillee hordofaa turtanii dhiiraa ol jechuudha. Wallaahi dhiiraa ol ilmoon ishii kan akkatti ishiin guddifatte rabbi immoo ilmoon ishii ijoolleen ishii lachuu maashaallah rabbiin kun wallahi ijoollee amala qabeeyyii kenneef jechuudha. Keessatti sabboontuu jechuun nama guddoo nama jabduu nama yaadaan bilchaattuudha akka umuriin ishii xiqqoo osoo hin ta'in waa hunda waa mara nama beektudha jechuudha. Maaliif iyyuu rabbi garaa ishii ilaalee mucayyoo kana eebbisee kenneef jechuu barbaada. Immoo egaa haadha laalii intala fuudhii jedha Oromoon mitiiree guddisa yoo tole namni kun gabbayees manas taa'ee kabajaa namaaf qaba. Kuni maalirraa ka dhufe haadharraa ka dhufe kabaja haati nama ishii gootee guddiftee fi inni akkuma isiniin jedhe dhiiraa olitti jechuudha. Mana namaa dalagtee jidaara namaa miiccitee ijoollee ishiitti osoo hin hir'atiin mana barumsaa gaarii barsiiftee asiin geessee amata dheeraa isiniin kun quba qabdanii isa durallee turaniiru addan jechuudha. Abbaan sabboontuuf haati sabboontuu wallaahi abbaan sabboontuu dhufuuf deema oguu jedhe namni hin gammadiin hin jiru. Yeroo maras ijoolleen gaaffiin isaanii abbaan keenya maaliif hin dhufne maaliif bade abbaan keenya jedhanii gaaffii yeroo baay'ee ishii gaafatuu turanii yaa hogaa addaanaa fagaatan addaanaa turanii malee gaafa rabbiin jedhe immoo dhufee abbaan sabboontuu jechuudha. Baatii muraasa waggaallee hin geenye baatolii hedduullee lakkoofsisne akkasumatti wal fixuu wal loluu wal arrabsuu wal tumuu kun hedduu namatti dhagahama. Haadha ijoolleessa lafarra harkisee akkanatti tumuun wallahi hedduu nama dhagahama garaa kanaan nama gubata. Egaa maal jennare uummata keenya yaa'anii wanti magaalaa kana keessa deemaa jiru sheexana guddaatu as keessa yaa'aa jira malee ilma namaa miti jedhee yaada. Keessatti ijoolleen keenya namni keenya maraatee jira jechuudha. Ani waan jedhus hin beeku waan dubbadhus hin beeku. Maaliifuu waan hin argu kun waan hin dhaga'u kun hedduu na gaddisiisa. Nama kana deemtanii itti makamtanii yoo dubbannee walii deebifneettan jiruun kiyya ni laaqamaa jedhee anillee ni sodaadha. Innaa hedduun gadde waan haadha sabboontuu jechuudha. Kaleellee argaa jirtanii gaara keessa maa deemtaa maaliif olii gad deemta jedhee akka waan tumuuti. Inniin kun immoo ni kijiba. Haati sabboontuu kalaas caccabdee ijoollee ishiitiif jecha bifni ishii bareedaa sun jijjiiramaa jira. Ulee isaatiin bifni ishii kun jijjiiramaa jira. Intalli namaa kun immoo harree miti katumamtu. Intala namaati jaalatee akka fuudhetti yoommoo sin fedhu nageessi jedhe namni kun addaan galu karaa nagaa qajeela. Nama tokko osoo of jidduu galchin nama sadaffaa osoo of jidduu hin galchin deemii jedhee gaggeessuu kan qabu akkanatti uumuu qabu. Duraan dursee iyyuu haadha sabboontuu galateeffatuu qaba ture abbaan sabboontuu jechuudha. Dubartii yeroo kana hedduu ulfaata ishiin garuu dubartoota hundarraa hadda waan ishii godhu kabajaa ijoollee ishii fi mana ishiif qabaattee sirnaan ijoollee isaa jabeessitee ishii isa eeguu isaatiif iyyuu silaa ishiif tumaa fi ulee kana
akkana nama duratti akkana godhu osoo hin taane kan ishii malu badhaasa guddoo ture sila haadha sabboontuudha. Namni badhaasa illee nama badhaasu yoo dadhabe galateeffachuu ture. Garuu galanni haadha sabboontuuf haallaa deebi'ee lafarra harkisee akkanatti tumuun kun ijoollee isaaniitiif sammuu ijoolleef maalidha kun? Ani hedduu na dhagahama namni keenya kun aga yoomii wal tumaa, aga yoomii wal baxabbaxa, aga yoomii namni namatti kolfa. Jaalala xiqqoo waliin kennu namni kun. Yeruma muraasa waliin kennu asii xab yoo jedhan dhalaa biraa maali dhalaan biraa ka baattee deemtu ishiin illee baattee deemti bar. Moo giddeeta namni bifa durii sanaan hafuu qaba. Namni kun ni jijjiirama, umuriin namaa gadeemtu bifni namaa ni jijjiirama. Namni garuu namni wal jaalate waan hunda faana dhibeesaa faanas dadhabbinasaa faanas iyyummaa faanas ture keenya namni maa abaaramedhaan kan gaaffii natti ta'aa jiru jechuudha mallee. Innaa haati sabboontu hedduu garaa nama nyaatti. Kuni bu'aan kun guutuun immoo eessarraa ka'e lolli kun eessarraa ka'e gochaa hajjiiti jechuudha. Hajjii jechuun mujriima. Ani hajjii kana yoomuu namatti san hin dabalu. Hajjii waan hajjii irraa ka'e deemee hajjiitu haadha sabboontuuf abbaa sabboontuu walitti diree jechuudha. Niitii kiyya mana keessatti mishigii qoffortee fi haati sabboontuu akkas gootee jaartii kiyya ishiin natti gorsee jedhee kanaan ka'e dubbiin. Sababbiin kun amma sababbii hajjiiti. Abbaan sabboontuullee hajjii lammataa ta'ee as bahee isiniin jechuu barbaada. Wallahi ani jireenyi kun na jibbisiisaa jira. Boros maaltu na mudata akka jedhu kana jechuudha. Anis boru akkas ta'a laata. Yaani sammuun keessan dhiphata bara akka dubartii tokkootti. Maaliif yoo jettani waan magaalaa kana keessa jiru ani hin beeku yookiin wayiin akka kunoo qoricha aramaa kana itti afuufame moo namni keenya maa qawwasaa maa wal nyaata kaan billaa walitti fiiga kaan ibiddaa walitti fiiga kaan dabbaa walitti fiiga mee ka'uma argaa jirtan ani bar dhugaa rabbii isin akkuma keessan kana fagoo taa'ee ilaala malee nama tokkotti hin kalaa'u nama tokkotti hin dhiyaatu nama tokkos hin amanu numa sodaadha. Gaaddidduma kiyya kanaa sodaatu eegale jechuudha. Maaliif iyyuu kunoo amma uummanni akkana wal godhu kun haadha sabboontuu kana kanatu malaaf yaa rabbi. Lafarra harkisuun malaani haadha ijoollee isaanii. Wallahi an abbaa sabboontaa asirra dhiifama naaf godha hedduu tokko isinitti gaddee dubartiin kun haadha obboleettiidha ilmoo durbaas ni qabdanii kabajaa isootti gootanii irra natti tola. Yoo lakki haadha sabboontuu ati naan taane nageesse agana wali jiraanne ilmoo walirraa horanne jettan nagaadhaan karaa nagaa taa'aa dubbadhaa akka ilma namaaf intala namaa addaan baha. Ishiidha kun hin malu wallahi haadha sabboontu kun hin malu. Ishiin akka dubartii kana magaalaa keessa deemaa ooltee miti ijoollee ishiiti jecha bakka meeqa dalagdee ijoolleen ishii uffannaa mana barumsaa waa hunda ijoollee namaa olitti akka ijoollee arabaatti jiraataa turan. Amma immoo ijoolleen keessa wal lola keessa wal fixa keessan kana yoo argite agamsa muun isaanii miidhama akkamitti baratti ijoolleen kun. Iddoo mana keessa namni nagaa yoo hin qabaanne wallahi riskiin takka illee jirtu jiruun illee namaa hin deemtu. Namni kun haadha manaa fi abbaan manaa walii galtee hin qabu taanaan bakka faayidaa takkitti hin qabu. Innaa walirraa dhaabbadhaa jechuu barbaade. Biyaansi baateellee akka mootummaatti ni manne abbaan sabboontuu maallaqa isaatiin bakka hunda cufee jira jechuudha. Haati sabboontuu maallaqa ishiin hojjettee dadhabdee eegdeen inni garuu mootummaa hunda bitee akka ishiin hin iyyiine akka ishiin hin dubbanne akka ishiin naannootti namni nuti amma warri jiraannu kun naannootti halka haaraa jedhamee akka haaraatti ni jira kan naannoo eegumsaa warra naannoo eegu sana inni cufnaan kalaas achi taruu hin dandeessan namni tokko yoo mishkilaan jiraatte warra naannoo sanatti iyyata galfata iyyata yoo galfatte illee namni ishii dhaga'u hin jiru. Oromoon tokkos namaa birmattu hin jiru. Oromoon magaalaa kanaa itti qartee yutumii beerri tumaa feeti jedha beektanii. Innaa haadha sabboontuun kun hin malu ani dhiifamallee naaf godha abbaa sabboontuu viidiyoon kiyya kun isin qaqqabullee ni danda'a viidiyoo kana laalaati taa'aa wajjin dubbadhaa ijoollee keessanii jecha wal danda'a kaameeraan ala malee kaameeraa afoottis hin tumiinaa namni dhirsaaniitii wal tumuun numa jirti kaameeraa fuulduratti miti ani waan jedhu siin qabu waan dubbadhu siin qabu. Egaa isinis hordoftootaaf kabajamtoota kiyya balleessuun mala dhiifama naaf godhaa asirratti waan nama keessa maaltu si galche jechuu dandeessanii wanti na galche egaa akkuma yeroo baay'ee dubartummaa. Ani haati kiyya dubartii ilmoon kiyya dubartii obboleeyyan kiyyallee dubartiin hin qaba anillee kuniin dubartiidha. Dubartiif immoo sagalee ta'uu dubbatuun dirqama kiyya waan ta'eef dubbadhee isiniin jedha galatoomaa jiraadha. Bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu warreen na yaaddanii warreen na dhiphattanii immoo
magaalaa kana keessaa bayi kan nagaadhaan jiru isiniinaan jettanii inshaallah biiznillah egaa karaan itti ba'u rabbi naaf haa mijeessu. Xiqqoo yeman akkuma yeroo baay'ee isinitti haala nagaarra hin jirtu karaan itti bahan illee xiqqoo ulfaataadha. Haalli biyya keenyaas ulfaata waan kana jedhee isiniif ibsuun qabuuti. An kan jedherra kan rabbi jedhe haa ta'uuti. Du'aayinaaf godha isiniin kunillee ani wallaahi alhamdulillah nagaa qaba garuu agamma rakkoon takka na bira hin jirtu. Manni kiyyas nagaadha, ijoolleen kiyyas nagaadha, anis nagaadha alhamdulillah rabbil alamin. Nagaan immoo kan caalu hin jiru yaa ummata keenya. Nagaa biratti immoo rabbi riskii siif haa kennu, karaa mijataa siif haa kennu jedhaati du'aayinaa godha ijoolleen. Amantaan keessaniin ciccimoon hin dhabamtanii nadaran jechuudha. Inshaallah biiznillah wanti namaaf hin guutiin hin jiru garuu ka amma gun hasa waan haadha sabboontuu kana hedduu keessi kiyya nama daayeetu hundaafu har'aaf kanumaan isiniif qabadhee dhufe galatoomaa jiraadha.